egaa amantiin Oromoo falaasaa akka amantii Oromootitti ammas deemee dhugaa hojjetuutu amantii jechuun karaa dhugaati amantiinis karaa dhugaa deematti dharaan hojjetina nama ajjeesuun dhugaa miti nama miidhuun dhugaa miti hatuun dhugaa miti ganuun dhugaa miti kun hunduu faallaa dhugaati deemee amantiin hunduu karaa dhugaa deemadha Oromoonis akkasitti ilaala egaa keessatti akkuma nama isitti beekana falaasafamni Oromoo waaqa itti ilaaluu fi warri biraa itti ilaalu garaagarummaa qabaachuu danda'a Oromoon ofiifis cinqiin barbaadu waaqas cinquun barbaadu waanis na cinqayeeto cinqamiiti ana halkanii guyyaa na sagadiyeen nagaafata jeen barbaadu kadhaas hin guddisu qulqulloomina kee eegiti karaa dhugaa deemii waan ofiifuu siif toloodu ati wannoon jenne ilaalcha amantii irratti Oromoon qabu isinitti makaa kana sagada imbaayis Oromoon akkoo beektan kana ganama yaa Rabbi kan nagaan oolchite nagaan na bulchite nagaan oolchi gargara soo ciisu kana jechuu danda'a taani gaafa wadaaja bulfatuman ofiittiin kadhata gaafa dirreetti be gaafa tokko hin kadhata torbanii guyyaadhaan kontinuusilii wanni Oromoon waaqarratti wannoo jiru akkasitti si yaadu waan eegan uumeenuuf tola uumaa tola kadhaan tolu kan jedhanii fi waan nama kana eega uume eega inni immoo seera isaatitti bule waaqnis immoo waan isaa godhuuf dirqama qabaayu innumtu waaqumtu si uume miti kana bari intalti gurra urattee waan nyaattuun qabdu faa gurratti bitannaani garaatti waan nyaattuun qabdu maal faa bitattenaani ani kan ofii urette yaada kan ofii ure waan itti yaaduu jette yaan qoonqoo waaqatu ure dhimma kiyyaa miti isa itti yaada ani immoo hojii kiyyatti yaada dirqama kanan qabu tana ofii fadhure tana annatu itti yaaduu qaba waaqaa miti tiya kan ure waan kan ofii itti yaaduu jette yaan wanni kana juuf maalidha waanni eegana uumee waan godhuuf dirqama qaba jedhee warra amanu jechaadha beekama ilaalchisiidha sun isa dureetti yaaduu qabeette irra goota si galee akkatti yaada Oromoon waan eegana uumee waan godhuu qaba na uumeen ajjeesuun qabu waan na barbaachisu naa kennuu qaba jedha mana Oromoon garuu ani qulqulluu ta'uun qaba dhara hojjedhee sobaa ta'ee yakkamaa ta'ee too waaqa kadhachuu hin danda'u ani qulqullooma bichaan irraa eegama qulqulluu ta'ee waaqan waan barbaadu boonaa kenne jechuudha mirga kee jechaadha suni kadhaayyuu miti qulqulluu eegatti taate akkatti yaada ilaalcha Oromoodhaan. Oromoo biratti sabboonummaa gaafa jedhan sabboonummaa waan baay'eedha kan inni of keessaa qabu garuu sabboonummaan dhugaa sun kamiini sabboonummaa jechi jedhu kuni eessarraa dhufee sabboonummaan dhugaa kun immoo kami amma sabboonaa jechuuni hawaasa ofiitii fi biyya ofii jaalatu jechuudha wanna biraati miti nama jaalala biyyaa qabu nama jaalala sabaa qabu jechaadha sabboonan nama biyya ofii jaalatu nama saba ofii jaalatu nama immoo saba ofiitii jecha biyya ofiitii jecha lubbuu ofiitillee dabarsuu danda'u yeroo ofiitillee dabarsuu danda'u faayidaa ofiitillee dabarsuu danda'u amma isin asitti jechanii waa'ee Oromoodhaa baruudhaa waa'ee Oromoo barsiisuudhaa waa'ee Oromoo agarsiisuudhaa isinis anis gootan kuni sabboonummaa keessaa tokko jechaadha nu amma sitti faayidaa waa argachuuf miti waa'ee Oromoodhaa mul'isuudhaa dhalootatti dabarsuudhaaf carraaqqii goona jaalala waan kanaa qabnuuf dirqama waan kanarraa qabnuuf waan kana goona jechaadha asumarraa tanumatu sabboonummaadha oduu sabboonummaa qabaachuu baatte waa'een Oromoo oduu si dhimmuu baate amma ati asitti teenyee ani gizee fixee isin gizee fixxanii asitti qaaqnu kuni sabboonummaaf qaaqna malee waan biraati miti jaalala Oromummaatitu kana nu godhaa jechaadha kanaaf qaaqna kanaaf sabboonummaa jechuun hawaasa ofii jaalatuudha saba ofii jaalatuudha waa hunda caalaa saba ofii jaalatuudha namni immoo hoo of jaalate saba ofii jaalata namni of hin jaalanne sabaayyuu hin jaalatu namni immoo kan of jaalatu hoo akkam ta'e nama dhugaatutu of jaalataa bara namni kun of jibbe gijeen jiru hin jiru biyya takka ofumaan jibbitaa bara wanni tokko sammuu kee keessa seenee waan hin taane tokko gootee gara galtee ofumaa hoggaa jibbitu jira of jaalatta hoggaa of jaalatte eenyummaa keessanis jaalatta dura of jaalatteeti saba kee jaalachuudhaaf maaloo kee jaalachuudhaaf of jaalachuurraa ka'a jechaadha of ta'ii of jaaladhu jedhanii nama of jaalatetu nama of ta'etu
sabboonummaa argata. Sabboonummaan deemee saba ofii fi biyya ofii jaalachuu jechuudha. Kanumaan ibsama fa'aa namoonni adda addaa wareegama adda addaa kafalanii sabboontota jedhanii yaamaman kuni warra yeroo isaanii maallaqa isaanii beekumsa isaanii hanga lubbuu isaanii ga'utti biyya kana dabarsanii hanga kennanii fi namoonni sabboontota jedhamanii fudhatamanii jechaadha. Sabboonan Oromumaa waan tokko hojjetu Oromumaa carraaqu saba ofiitti carraaqu biyya ofiitti carraaqudha. Wanni biraan jiru sabboonan kana aja. Mee sabboonummaa jalatti sabboonummaa yookiin sabboonummaa afaanii waan jedhamtu jira. Sabboonummaa afaanii jalatti moggaasni illee karaa maqaatiin yoo fakkeenya fudhanne kunniin dhimmoota sabboonummaadhaan wal qabatanidha. Sabboonummaan dhugaa afaanii. Sabboonummaan dhugaa afaanii kam jettanii yaaddu isin? Fakkeenyaaf sabboonummaan dhugaa onnee isaa keessaa yoo hin jiraanne yookiin ishee keessaa yoo hin jiraanne sabboonummaa afaanii qofa. Akkamittiin ibsitu isin? Amma kaa'e kuni amma fakkeessudha. Wanna biraatii miti. Amma namni tokko oduu nama dhugaa hin taane nama dhugaa of fakkeessa. Gizee tokko waan tokko godhuu hoo dadhabde hin fakkeessitaa beeki. Fakkeessuun nama dhibu. Sigalee amma namoonni tokko faashinii dabbasaa isaanii maaloo kana nama ispoortii keessatti kan waan tokko beekamaa ta'e tokko laalaniiti akka isaatitti muratan. Sigalee amma isa fakkeechan malee isan ta'an miti garuu akka isaatitti muratuu hin danda'anii isa fakkaatuu hin danda'anii isa ta'uu hin danda'an. Sigalee amma fakkeechuun namni waan tokko hoo godhuu dadhabe hin fakkeechaa jechaadha. Sigalee sobu jechuun bari soba jechuun fakkeechuudha mataa isaatiif. Amma ati hoggaa sobde sobumtu kunutti koo kan fakkaatu sobdaa beeki. Akka dhugaa si fakkaate malee soba jettee sobdu bar dhugaa jettee dubbataa ta'e hoggaa dubbattu san sobuma sanuu dhugaa jettee namatti dubbataa bar. Hoggaa dhugaa jettee namatti dubbattu sani hanga tokko fakkeechuu danda'uu qabda. Sobuma sanuu dhugaa fakkeechuu danda'uu qabda. Hoo kan hoo dhugaa si fakkaatee ga tokko nama konfiinsi siin godhini soballee taatu nama siin dachaasini gatiin qabu jechaadha. Kanaafuu namni tokko afaaniin hojiidhaan sabboonaan ta'in afaan sabboonaa of fakkeechee namarraa sabboonaa ta'ee beekamuudha, jaalala argatuudha, waa fayyadamuudha. Kuni deemee faayidaa dhuunfatiif waan godhanu jechaadha. Namni faayidaa dhuunfaa argatuudhaaf gara adda addaatiif fakkeecha. Ati waan of fakkeessitu jabaas fakkeechuu dandeechaa, hojjetaas of fakkeechuu dandeechaa, gootas of fakkeechuu dandeechaa. Oduun taane faayidaa tokko argatuudhaaf yeroon ati waa fakkeessitu hin jira jechaadha. Sun amma fakkeechuudha. Onnee irraa miti jechaadha. Kanaafuu fakkeechanii afaaniiwwan fakkeechuu akkuma kan dhugaa jiru kan fakkeechuu jira jechaadha. Kanaafuu kan fakkeechuu hunduu kan dhugaa ta'uu hin danda'u. Kanaafi hawaasni immoo nama fakkeechuu fi nama dhugaa addaan beeka. Eenyutu sabboonaa dhugaati, eenyutu sabboonaa afaaniiti kan jiru hin mul'ata. Hawaasa birattis hin mul'ata. Hawaasni sin beeka, namni sinillee of beeka. Yaa sobu maleedha. Kanaafuu fakkeecha dhugaan ta'uu san akkasumatti fudhatnaa jechaadha. Mee madaallii miidhagina yookiin simboo Oromoo kaleessaa Oromoon kaleessatti of madaaluu fi har'a dhaloonni har'aa keessa jiru kun madaalli simboo yoo jennu madaalli simboo waan baay'eedha kan inni of keessaa qabu. Akkuma har'a argaa jirru immoo madaalliin simboo yookiin miidhaginaa keessattuu gama dhiirotaatiin irra caalatti immoo dubartoota biratti bal'inaan kan mul'atu. Madaalliin simboo kun kan ofii dhiisuudhaan kan ormaa gonfachuun kun iddoo baay'eetti ni mul'ata. Oromoon kaleessa madaalli simboo kana akkamitti ilaala? Madaalli simboo keessattuu madaalli uffannaatiin wal qabate akkamitti ilaala? Dhaloonni har'aa hoo maal keessa jira? Waan har'a dhaloonni keessa jiru kan immoo akkamitti ilaaltu isin? Amma dura wanni beekuu qabnu Oromoon waan hundaa waan bareedaa qaba. Uffata bareedaa qaba, nyaata bareedaa qaba, sirna bareedaa qaba. Waa hundaa abboonni Oromoodhaa faa bareechitee too ilmoo ofiitii waan tokko oduu irraa isin nu dabarsitee jirti. Faa abboonni keenya nu dabarsite sani hoo itti fayyadamne
akka nurraa bareedu akka nu boonsu agarree jira. Amma fakkeenyaaf amma irreechuma hoggaa dhattee irreecha amma hoggaa sadii deeman kan hodhattee uummanni Oromoo sun hunduu aadaa ofiitiin faayee hoggaa dhufu hagam akka bareedu Oromoon illee eenyummaa ofiitti akka boonu achirraa argitaa jechaadha. Faa Oromoodhaa achirraa argita. Gara biraatiin akkuma isiniin jeessanii bareedummaan dhugaarra jirti. Siigalee. Dhiiras taatee fi dubartiidha. Bareeduudhaaf nama dhugaa hoggaa ta'anii bareedummaan keessaa baati. Namni sobaan namni hattuun bareedas ta'u hin bareedu. Bareedummaan keessaa burqiti. Qulqullooma isaa keessaa ol baa bareedummaan. Siigalee. Kanaafuu bareedummaan kana gara biraatiin wanni asumaanii akka dhaamsa dabarsuu barbaadu amma wal dorgommii bareedummaa kan jedhan tokko argitanii jiru. Amma Oromoon shamarran Oromoodhaa wal geechee wal dorgommii bareedummaa kan godhan argeen jira. Amma suni aadaa Oromootiif faallaadha. Warra aadaa Oromoo hin beeknetu dubartii bareedummaa Oromoodhaa madaala. Oromoon akkanatti miti bareedummaa kan madaalu. Tokko maal jedha Oromoon? Balaqni biliqa bareedaa jedha. Balaqni biliqa bareeda. Kana jechuun maal jechuudha? Balaqa jechuun farda faayame jechaadha. Siigalee? Balaqni biliqa bareeda jechuun wanni tokko tasa bareedaadha. Hoo ija baaftee ilaalte wanni bareedu sun bushaa'uu danda'a. Tasa hoo ilaaltu wanni tokko bareeda. Siigalee? Kanaaf dubartiin Oromoodhaa bareedummaa ishiidhaa akkamitti ibsiti? Hoggaa waa'ee dubartii Oromoodhaa tana dorgommii bareedummaa kana qopheessinu. Oromoon tanaan dura dubartiin Oromoodhaa bareedummaa ishiidhaa akkamitti ibsiti inni achirraa kaane silaayi akka dubartiin Oromoo bareedummaa ishii itti ibsaa turte sanitti qopheessuu qabna. San shaakalchiifnee dubartiin Oromoo akkamitti bareedummaa ibsiti jettee akkasitti dubartiin tajaajila qopheessitu godhan. Amma maal godhan? Faranjii irraa fudhataniiti minni jedhanii ija baasanii akkana godhatanii bareedummaa ofii ibsan. Kun bareedummaa miti Oromoo biratti. Dubartiin akkana godhattu hin bareeddee tasuma Oromoo fudhatu. Siyaa galu. Oromoon dubartii mataadhaan gadi jette. Suuta jettee kan deemtu. Suuta deemuun mataa isaatti bareedummaadha. Saf namni jedhuun bareedu. Oromoo biratti bareedummaa miti. Siyaa galu. Dura suuta deemurraa bareedummaan dhufa. Aadaan Oromoo akkasitti. Dubartii Oromoo gab lafan quuqxu siin jaan. Beesii galee. Hoggaa waan Oromoo dubbannu kaayi bareedummaa Oromoo laallu akkamitti Oromoon dubartiin Oromoo bareedummaa ishee akkamitti ibsaa turte jennee aadaa isaanii irraa kaaneeti hoggaa wal dorgomsiifnu akkasitti akka suuta ittee deemtu. Si galee hoo nama laaltu immoo ija baaftee si laaltu tasa akkana si rukuttee sirraa deebiti. Dubartiin Oromoodha ija baaftee si laaltu beektaa tasa akkanuma siin jettee sirraa garagalti. Sanii achi fuulaa sitti agarsiisu saramtee too. Si galee maaliif ati hoo sirra turterraa hoggaasiin daftee si yaalaa garagalti waa si keessa taphatan. Gara miinan argee ilaala fuula si ilaala maal cinqii keessa kan galtu hoggaasan malee eega ija babaaftee si ilaaltee irraa fixatteeti. Si galee kanaafuu Oromoon akka bareedummaa itti hojjetuu hin beeknu amma warra aadaa Oromoo hin beeknetti dubartii Oromoo walitti qabee tooyi akka faranjiitti kana goosee ija babaaftee maaloo gootee bareedummaa ishee akka ibsitu godhanii Oromoon bareedummaan balaqni biliqa bareeda kan jedhanii tasa laalanii dubartiin Oromoo tasa of agarsiiftee deebiti malee akka ati ilaaltee quuftu siin gootu. Si keessatti akkamittan argee irra deebi'ee wannoo jettee carraaqii biraa akka gootu hojii sitti kennitee deemti maleedha. Akka ati gaafa tokko ilaaltee biraa deemtu hin gootu. Bareedummaanis hoo bal'isanii irra turanii ilaalan hin baddi. Oromoon bareedummaan sunuu hin hinqata jedhanii waan ilaalaniif biliqa jechuun tasa bareeda jechuudha. Balaqni biliqa bareeda jechuun tasa bareeda malee bareedummaan tasa miidhagdee yoo taate malee ijatti babaasanii ta'uu kan jedhu ilaalcha akkasii qabaa. Kanaafuu Oromoon bareedummaa akkanatti ilaalaa. Bareedummaan dhugaarraa dhufti. Nama dhugaatiin bareedaa. Nama dhugaatiitu keechaa bareedummaan keechaa burqiti. Gubbaarraa qofaa miti. Keecha dhugaan jiraatiin
kecha nama ofitti boonu nama of jaalatu hin ta'in nama ofitti qaanawu nama soba ofii beeku nama soba isaa namni itti beeku kecha bareedummaan burquu hin dandeechu bareedan nama dhugaatiitu bareeda intala dhugaatiitu bareeda intala ofitti amantutu bareeda kan hin somne kan hin nanne kan maan jen qulqulluutu bareeda bareedinaan dhugaadha jechaadha dhugaarraa bareedummaan burqiti taan immoo akka aadaa oromootitti bareenni tasgabbiidhaan deemeeti suuta jeeti Yuutiin amma akkana tettee silaalte us bareedale akkana tettee sobdee silaalte sirraa qabatte akkasitti bareedummaa silaalta malee ijasitti babaaftee akkana godhatteeti miti kanallee akkuma dhaamsatittani aadaan Oromoodhaa ki bareedummaa itti madaalan akka kana intala tasgabbooftu suuta deemtu haalan deemtu adabaan deemtu akkasitti bareedummaa sangoonii oduu fudhannee aadaan Oromoo akkasii yeetan yaada isin dabarsa. Isa Oromoon ittiin boonuu fi iddoo itti Oromoon kutaalee hundaa itti wal arguu fi iddoo walgeettii Oromooti waltajjii Oromooti yoo jenne wal lama falmisiisu waa'een irreechatti wal qabate irreechi kaa Oromoo biratti si'a lama kan inni kabajamu irreecha birraati fi irreecha arfaasaati akkuma beekamu irreechi birraa kun irreecha malkaatti irreeffatamuu fi irreechi tulluu moo irreecha arfaasaati irreechota kanaan wal qabatee yeroo baay'ee dhimmi kun hawaasa biratti bifa mormiitiin illee yeroo ka'u ni mul'ata keessattuyyuu dhimmoota amantiitiin wal qabsiifame irreechi kun namoota tokko biratti yookiin namoota amantiiwwan tokko amanan biratti irreechi amantiidha kan jedhu ni jira irreechi aadaadha kan jedhu ni jira mee isin akkamittiin ibsitu waa'ee irreechaa kan ani amma irreechi wannan irreechi Oromoodhaa godhe jee yaadu bakkeen Oromoon oduu amantiidhaan waliin qoodin gandaan waliin qoodin itti wal ga'e irreecha qofa irreechoo dhattee islaamni jira kiristaanni jira bahaa dhufee lixaa dhufee bakka hin dhufne jiru Oromoon bakkeen Oromoo waltajjii taatee walitti qabde irreecha kana kanaaf irreechi Oromoodhaa fi waan guddaa qabaa bakka Oromoon itti wal argu bakka Oromoon itti wal jaalatu bakka Oromoon Oromummaa ofiitti itti boonu bakka bareedummaan Oromoo itti mul'atu bakka wanni hundi Oromoo itti mul'atu kanaafuu egaa amantii qofaa miti jechaadha bu'uurri isaa amantii haa ta'u malee achi keessa aadaatu jira uffatatu jira namni hundummoo islaamas ta'e kiristaanas ta'e kan achi dhaquu fi waan achi keessatti of argutu jira achi keessatti waan argatu jira of arga kanaaf deema islaamni mana taabotaan naqu taaboonni warri kiristaanaa mana islaamaan naqanii irreecha garuu Oromoon hunduu hin dhaqa achitti waan keessatti of arguu qabaa jechaadha aadaa isaatti achi jira duudhaa isaatti achi jira eenyummaa isaatti achi jira kanaaf bakkeen irreechaa tuni nama amantiidhaan oduu addaan hin qoodin Oromoon hunduu akka itti hirmaatu waan godhate eenyummaan Oromoo achi keessatti waan calaqqisuuf Oromoon hunduu dhaqa amantii adda addaatti illee haa qabaatu dhaqa amma nuyi irreechi amantiidha jennee mormuus hin barbaannu anamma akka amantiitti waaqeffataadha anaaf amantiidha garuu irreechi amantii qofaa miti warra biraa dhufuun qabu hin jawwan namni hunduu keessatti waan of arguuf yaa dhufu lammata immoo tokkummaa Oromoo hin gabbisaa Oromoon akka bakkeen itti wal jaalatu bakkeen itti wal boonu bakkeen diinni illee laalee Oromootti qanyisu bakka sani bakkeen diinni Oromoo mataan itti cabu bakkeen warri Oromoo jaalatu itti boonu taate waan taateef irreechi Oromoodhaa fi waa hundaa Oromoo hundatu keessatti of argaa Oromoodhaa fi irreechi waa hunda waan ta'eef kabajaan qabaa fi ammallee cimee akka itti fufuun dhaamsa dabarsaa taanii gara bu'uuraa yoo deemne irreechi amantii ta'a wanni amantii ta'uu fi wanni waaqa wal qabate hunduu amantii ta'a ayyaantummaadhaan wal qabata maaliif hoggaa jettee irreecha jechuun maal jechuudha hoggaa jedhee namni wal gaafatu bagaa dukkana gannaa keessaa ifa birraatitti rabbi si baase waliin jennaatire hiin isaa kana eega kai eebba kana eega taate waan amantiif jechaadha waaqa wal qabata lammas moo namni achitti irreecha qabeet irreeffatee ofitti facaasee maal jedhee kadhaa waaqaa itti ibsa kanaafuu warra amantiidhaa jedhee deemuu fi amantii ta'a
warra lakkii amantiillee on dhabemmoo oromummaa tiya keessatti achi calaqqisaa ittan gammada ittan boona aadatii ajeefis yaa ta'u kanaafuu hunduu walii yaa kabajan jedha kanuma dhaamsi kiyya. Hayyee mee gaaffii kiyya dhumaatiin iddoo garagaraatitti aadaan Oromoo duudhaa fi eenyummaan baay'inaan laaffataate kan inni dhufe. Keessattuyyuu wantoonni gara amantiitti harkifatan wantoonni baay'een ni jiraatu gara Oromootiin. Sirnoonni kadhata adda addaatii fi keessattuu meeshaaleewwan aadaadhaan wal qabatanii fi meeshaaleewwan amantiitti illee harkifatan akka fakkeenyatti kaasuun ni danda'ama. Akka fakkeenyatti wantoonni kaasu keessaa kan akka caaccuu, callee, bokkuu fi kallachi gatamaa fi iddoo adda addaatitti kabajni isaa kaleessaa dhabamaati kan inni dhufe. Iddoowwan garagaraatitti maal jedhu manguddoonni tokko tokko fi hayyoonni tokko tokko wanti har'a Oromoo mudate kun Oromoo waan isaa wallaalu waan isaa gatuu fi waan isaatti buluu dhiisurraa wanti har'a Oromoo mudate kun mudate wanni jedhamullee ni ka'a. Isi waan kana akkamitti ilaaltu? Amma kaa'e wanni kun hir'ataa dhufee badaan dhufee jette dhugaadha. Garuu ummanni tokko waan tokko jaalateeti miti waan ofii kan gatu abboonni Oromootillee waadaadhaan kennitu san. Amma abbaan kee waan tokko sitti kennee du'ee inni dirqama kiyya beeja. Maaliifii waan akaakayyuu kiyyarraa abaabilee kiyyarraa fuudhe sani lafatti hin ganne ilma kiyyattan kennee deemee jira. Kanaafuu Oromoon hoggaa ilmallee dhabe kan guddifatuuf sababni isaa kana akka ulfaa sun lafatti hin bannee fi waan abbaan itti kenne san caaccus haa ta'u callees haa ta'u kallachas haa ta'u waan fe'ee haa ta'u hoo xiqqaate Oromoon callee manaa qaba wanna biraa hoo dhabe Oromoon hunduu jechaadha haati isaa callee qabde. Egaa callee san badhee ittiin gattu ati haati ta'e intala sitti fuutee callee san gaafa duutu intala sitti kennitee deemuu qabdi. Waadaan Oromoon beeku waan abbaa kee irraa fuudhe san lafatti hin gatu kan jiru waadaa qaba. Kanaaf Oromoon barbaadee hoo ilmalee dhabe guddifatee ilma guddifatee itti kenna malee badhee itti gatee too ulfaa saniin deemu waadaatu jira. Na jalaan gatinii na dabarsitu jira. Egaa amantiin gara garaa dhufanii wanna kana akka jibbamu kuni seexanaa kuni maalidhaa jedhanii wanni nurratti hin godhamne hin jiru. Ulfaa keenya dhiisiti nuu akka of jibbinu taanee maqaan keenya akka jijjiiramu wanni baa akka of dhiifnee nama taanu wanni hin godhamin jira. Kanatu ulfaa keenya san laaffisaa dhufe. Of jibbineet abbaa keenyas jibbineet waan abbaan keenya nutti kennees jibbineet waadaa abbaa keenyatis kabajuu dadhabneet ulfaa keenya gataa dhufnee jechaadha. Amma wanni walii gallu ulfaan badee kan badees oduun kanaafis hin jira. Amma waan san akkamitti deebifnee akkamitti dagaagsifnu kan jiru irratti hojjetamuu qaba maleedha. Kan badee bishaan dhangala'ee gara qabe ol qaban jedhani kan badee fi waa'ee boonyu gatiin qabu kan jiru kun uffachuudha kan hidhate itti guuttachuudha kan matu nurra jira yeesaa yaada malee Oromoo irraa wanni hidhatiin wanni dhiibamin hin jiru kana hunduu waliif gallaa yaadiyyoon qaba. Haa ta'u hayyee ulfaadhaadha yeroo keessan irraa fudhattanii asitti turtiin waliin gootaniiti kan isin jirtani mee gara dhumaata irratti akkuma walii galaatitti Oromoodhaafis biyya kanaafis wanti isin dhaamta yoo jiraate. Walumatti qabaatti wanni hunduu kan bade dhugaan badeeti. Badii dhugaatitu waa hundaa rakkoo hundaa nutti fida. Bu'uurri gadaatis dhugaatti amanuudha dhugaa qabatanii deemuudha. Akkuman duratti meesanii namni dhugaadhaan deeme sammuu qulqulluu qabaa. Sammuun qulqulluu sun immoo qaroomina sii kenniti bareedummaatu keessaa burqaa jagnummaatu keessaa burqaa sabboonummaatu keessaa burqaa nama guutuu kan si taasisu dhugaa qabattee deemudha. Kanaaf waan yeroodhaa argan qabeenya dura akkan jeessani boodii keenya kana miidhagsuudhaa jennee mootara nuun deemu san mootara keenya kan murteessaa ta'e san xureechuurra balleechuurra sammuu keenya eegnee karaa dhugaa waggaa deemne
hin fayyadamnaa. Dhugaan nu gammachiifti. Dhugaan jaalala fiddi. Dhugaan tokkummaa fiddi. Dhugaan nagaa fiddi. Dhugaan qaroomina fiddi. Dhugaan sabboonummaadha fiddi. Kanaafuu karaa dharaa deemuun hanga ammaatittis Oromummaarraa eega jallanne fayyadamne Oromummaatti deebina gadaatti deebina jechuun dhugaatti deebi'u jechuudha. Kanaafuu namni hunduu haga danda'ame karaa dhugaa qajeelee dhugaadhaan sammuu isaa qulqulluu qabaatee hoo jiraatee hawaasa isaatiifillee nagaa isaatiifillee jireenya isaatiifillee fayyaa isaatiifillee isallee fayyadee nama hawaasa fayyadullee ta'uudhaaf sammuu qulqulluu dhugaadhaan guutamte qabaachuu waan nu barbaachisuuf dhaloonni karaa dhugaatirraa akka hin jalleen dhaamsa kanumaan dabarsa. Dhaamsa fi waan harka keessan irra jiru seenaa duudhaa fi eenyummaa dhaloota kanaa qooduudhaaf yeroo keessan irraa fudhattanii mana keessanitti nu eegdanii yaada keessan waan nu qoodaniif maqaa uummata Oromootii fi maqaa miidiyaa keenyaatiin ulfaadha. Ulfaadha isinis galatooma. Hayyee kabajamtoota hordoftoota Jirraa Miidiyaa Neetwoork qophii urjii dukkana keessa sagantaa har'a magaalaa Adaamaatti hayyuu seenaa hayyuu aadaatii fi hayyuu amantaa obbo Maammoo Gadaa waliin turtii goone asuma irratti kan goolabamu ta'a. Turtii isin waliin kan godhe ani Rabbiraa Leenjisaa ogeessi kaameraatiif teeknishaa Diboggaala Habtaamuun waliin ture waan waliin taataniif ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa.